Ashamaa harka fuunee kam jirtu hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaa dhagalata waaqayyo baga nagaa taatanii eegamtanii yeroo kana geessanii anaa dhufuu jedheen jira baga nagaadhaan dhuftan hordoftoota kiyyaa akkasuma viidiyoo kana laaluudhaan dura laayikii tuqaayii akkasuma immoo yaada qabdanillee koomentii jalalaa naaf kaasiniin jedha warroonni arra tokko jettanii mana koo dhuftan immoo maamila koo ta'uu hin dayyetinaayi akkasuma kun laalaa obboloota kiyya kana fidee dhufeen jira. Bare nu lama tokkichi tokko enna naga gaafadhaa ka hordoftoota kiyya gaafadhaa ka Ashamaa harka fuunee kan jirtu warroota online kana hordoftanii hunduma keessaniin baga geessanii jechuun jaaladha. Taasisuudhaan like share follow gochuun dagatina. Follow like follow subscribe godha. Ijoollee akkana siniin jedha kaa'ee kinoo dhugaa rabbiiti ka akkuma carraa ta'ee har'a ijoollee kana argadhee mana kiyyatti wajjin viidiyoo sinii waraaba siin jedha kunoo atillee dubba jiru. Tole dhaggeeffattoonni keenya galatooma nuti har'a kana walitti qabamnee fi mana obboleettii keenya Alamitu Mokonnin baga nagaan nu dhufte jechaarra asitti kunoo nyaannee dhugnee taphachaa jirra. Nyaanne dunne kuno buna lekkaatti daffifannee naa biyya yaaddu siniin jedha akkaatti fataa jennee jirra akkuma gaarii jirra ijoollee akkamire si nyaachise sino baase miti sirriitti nyaannee dhugnee quufnee jirra quufaniitu akka taasaan dhabanii dhaggeeffattoonni keenya illee odoo carraa kana argatanii nu biratti argamanii baay'ee gammanna turre bakka hin argamu isaanis naa akkasii siniin jenna kaa kuno isaan kana qabadhee dhufeen jira karuma taraa sinii fida mucaa kiyya sinii fida namoonni baay'een maatii kennuu fidii mucaa kennuu fidii abbaa manaa kennuu fidii nuun jettaan jechaa jirtu siniif fida akkasuma immoo gaaffii baay'eellee kan na gaafattan jirtu gaaffii keessa sanas danuusaa argeen jira isiniif nan deebisa siniin jedha yeroon haala mijataa argadde yaa'u akka duraa sana miti jechaadha amma haala mijataa keessan jira waaqayyoof galatu mana koon jira waan ta'eef Videoon engadda hojjedhee gallakkisan irratti maal jettaatamma mana kee keessa jirta jettanii koomentii keessan irratti waan baay'ee haasoftanii hedduu takka galatoomaa siniin jedha dhugaa baay'ee siin jaaladha. Inni akkasii siniin jedha haasaa ka obboloota keessanitti dabarse waan haasoftanii qabdanii kaameraa fuuldura ta'anii yaa'u ka Kamera fuuldura tarii waan haasaan dhabanii meeta kaasaa jecha waan haasofta yoo qabaattanii. Innaa reefu waan ta'eef gaafatti babbaraniiti sirriitti haasa'u akkasumallee singiliidha isaan lamaan iyyuu jechaadha. Mitiire? Dingilii yookaan singilii jedhamtu. Dingilii dhugaa. Dingilii baali. Fayyaa jecha. Akkuma uumamnetti jirra dingilii. Laa nama walii isaa addan baafanne singilii kan jedhamuu fi dingilaan jedhamu isaa. Singilii jecha ammaa. Singiliin qeenxee kophaa warra jiran jechaadha. Dingilii jechuun immoo yemaree dingilii jechuun lafa hin baqaffamii kanaan dura ture jechaadha. Namaanillee dingilii kan jedhamu namni kun dubartii illee ta'e durbummaa jedhama. Dhiirri immoo dingiliidha jedhama akkasumatti. Ahaa simmaayii daree. Warra amanamummaa qaban akkuma waan itti kennetti warra qaban. Maamaatti amanamummaa keenya hin cabsine. Amanamummaa. Singiliidhas dingiliidhas lachuudha nuyi. Maarree kanaaf waan hin balleessine ka singiliidha jechuun kiyya. Waan barbaade keessan nu qunnamuu danda'u jechuudha. Yaa laala lachasaanii. Amma ona achaan kan hin beekurreedha garuurree nama. Beeka keessa namaayi. Yaa ka kinoo akkasi ka laali dommo singiliidhaanii laala aasasaanii immoo aasan keessatti xiqqoo nama shakkisiisti beektu. Waan shakkan hin qaban. Waaduma ayi saayikooloojii shakkamti jarraa sin beeksisti waa sin jettan kana miti jechaadha. Akkasi ka aasaa ka. Ayi yaada jiru dhaggeeffattoonni keenya koomentiidhaan nu qunnamanii. Ni singilii ta'uu dingilii ta'uu keessa. Singiliif dingiliidhaan nu ofitti amannee jirra. Jala nuukaayii keessan nu qunnamanii jechuudha. Lakkoofsa. Lakkoofsa jala nuukaayii. Okay lakkoofsa.
Dhuunfatti waan nu kunna badiif. Lakkechaan ani hordoftoota kiyyaana wal sin barsiisuu dhufe malee azzala akka sin barbaaddataniif miti bara. Okay, rakkoon qabu. Maal rakkoo qabu? Barbaadachuu hin Jechuun ati maamila kee mul'u akkasumatti qabu qabdee teessisuu. Qoyyoo sinitti baay'ate hoo. Maamila kee gara gaa'ilaatti fidachuus jammaatti. Qoyka akkasi bara. Fakkeenyaaf yoo sinitti baay'ate hoo. Namni moo. Sis yoo sitti baay'atan hoo maal godhu? Rabbi gaafattee too rabbi tokkichi waan addaa sii baasi kan kee kophaatti baafattaa jechuudha. Ammasitti garuu hunduma isaanii waan jiru yaada wal jijjiiraa garamitti deemnaa deemsi keenya maali kan jedhu waliin marachuuni maybe hin danda'ama jechuudha. Ayyee. Okay, dhaggeessanii jirtu. Inni sun Bajigaa jedhama. Inni kun Abdiisaa jedhama. Ayya. Bakka kanumaan dubbiin xumurame. Maqaan gamtu nu qonna mure. Search yoo ta'e YouTube isaanii, TikTok isaanii waan adda addaa qunnamuu danda'u jechuudha argachuu danda'u. Koyi ani lakki ani kanas si waameeti. Hordoftoota kiyyaana wal sin barsiisan eenyume isin ikkoo waan biraa fiddan bara ajandaa biraa fiddan. Hordoftoota bakee keessa ammoo akka carraate namni waa kanallee barbaadu jiraachuu malata. Maal beektaa? Maali hin jiru. Akkuma kophaa taanee rakkannu isaanillee kophaa taanii kan rakkatan yoo jiraatan. Rakkoo cimaadha. Kophaa Kun ikkoo rabbi waan sirraa barbaadu kun nama walitti fiduu jechuuni. Wagdaadha bakka guddaa sii qaba siifillee yaadati. Okay. Dhaggeeffattoonni kee immoo kan biraa sumarraan qofa nu baruu qabu bakka erga nu dhaggeeffattoota keetiin wal nu barsiifne. Illee individually qabnaa jechuudha. Okay, kinoo bilbila illee tashii qabu dura bilbila shinoo kiyaa qabu see kinoo qabu. Gizee keessanii kana akkoo ani tachii dhiisitu waan takka hin qabadde biyya arabaa deeme tanan qabadde ka sinamma laal inni kun amma iPhone qaba laala inni kun iPhone qaba inni kun immoo Samsungidha Samsungi iPhone laala abbaa kaamera bakka abbaa garaan jaallate ka haloo sinina jedhu haloo jechuu ni dandeessu ka hordoftoota kiyyaa ishi dubbadda kama kanuma bakka nu qunnamuu dandeessu TikTok irrallee taanee jirra search godhanii nu argachuu danda'u achirraani. Bakka like share follow gochuu danda'u jecha subscribe gochuun daagatinadha. Akkasii siniin jira obboloota kiyyaa. Thank you for attention. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa jaalannaa. For attention. Waan dhaggeeffataniif jechaadha ko. For attention jechaan Ingiliffaa. Thank you for attention jechuun yaada keessoo waan nu firgistan dhaggeeffataniif. Lakkika. Ijoolleen kun Ingiliffa beeku baay'ee miti garuu warroonni Ameerikaa keessa jiran biyyoota garaagaraa jiran illee Ingiliffa beeku. Warroonni kaan immoo amma fakkeenyaaf thank you for attention ati jette kana amma for attention kana kan beeku nama qabatee hubatu. Imamma tulala kana Felix hojii Imamma tulala. Alota teknooloojii warrumti TikTokii kana ta'anii barre YouTube kana warri ta'anii warra online keessattuu jechuudha waan modelization ta'e kan hordofanii beektaa addunyaa faana communicate warra godhanii waan ta'eef yaadni kun galaa fedhee yaada shortly system yeroo ammaa kana wal qunnamuu qabu bakka yaa sirriidha bakka haa ta'u garuu luka keetu kaameraa guute kun rakkoo qabu dhaggeeffattoota keenya nuuf galcha jechuu jaalanna oolul bahe immoo fuulatu Jelbanne irra zama galatu. Maali ande ungil. Isuma kamera guute ba. No obsiteo. Kala turema. Kiro tikku washi bashannansiisa jedheen hordoftoota kiyyaa guyyaa biraan isinii fideen nuuf ijoollee kana iddoo bashannanaa wajjin hin deemnerre viidiyoo wajjin hojjechuu dandeenya. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen kun lamaan qaxalee an akkamii seetan qaxalee jechaadha. Karaa hundumattuu bakka cimoota jechaadha. Makiinallee qabu natti fakkaate makiinaa mataa tokko qulfii bitika. Akka sarraa ta'e wanni jechuu barbaade sin maaliif amma naqa qallattanii kan jettan